Yoo yaa shama akkam jirtu daawwattoota Oromoon har'allee barnoota biraatii walitti deebinee jirra. Namoonni baay'een pilaastooriin kiyya wayii gadi naa buusuu didi akkasumallee aappiilee gadi buufamu kamiyyuu kan isin dileet gootan pilaastooriin keessa walitti qabatee ta'an jechuudha. Isa sanillee akkamitti akka inni seef hin goone pilaastooriin keessa waan isin gabbuuftanii hattan akka inni seef hin goone akkamitti godhachuu dandeessanii fi carraa kanatti fayyadamee bilbilli keessa salphumatti isinirraa guutama jechuudha. Osoo wanni tokko keessa hin jirre jechuudha. Akkamitti akka keessa kileer gootan yookaan keessa balleessuu dandeessanii fi amma boodallee akka pilaastooriin keessa waan argiseef hin goone akkamitti akka godhachuu dandeessaniin isin barsiisa. Kan isinirraa eegamu chaanaala kanaaf namoonni haaraa taate sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jirra. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale pilaastorii guutee isin cinqe akkasumallee amma booda akka waa isinirraa seef hin goone yeroo dheeraa akka itti fayyadamuu dandeessan akkamitti akka godhatanii isin argisiisaa jechuudha. Salphumatti aappii tokkollee osoo hin fayyadamin jechuudha sirreeffatuu dandeenya pilaastorii keenya keessa seenneeti. Kuni pilaastoriidha. Pilaastorii yeroo tokkoof cuqaasnee keessa seennaa jechuudha. Pilaastorii keessa eega seennee haala kanaan fuula kana qabatee nuuf dhufa jechuudha. Asirratti bakka porofaayilaa keessanirratti jechuudha. Porofaayila gaa isinirraa qabaatanii qabaatu wattanii hin beeku walumaa galatti bakka mataan namaa jiru jechuudha ni jira porofaayilii keessanii asirratti kilik gootanii jechuudha yeroo tokkoof jechuudha. Pilaastoriin amma booda fakkeenyaaf aappiilee an hanga irratti gadi buusee as keessa haqee of keessatti seef godhee qabatee ta'anii jechuudha. Yoo nan dileetii godhellee waggaa lama sadiillee waggaa afurillee asuma keessa ta'a jechuudha. Yesanillee bakka kam akka jiru salphatti isin argisa. Amma boodallee akka seef hin goone akkamitti akka godhachuu dandeessan isin argisa jechuudha. Haala kanaan eega asirra dhuftanii maal gootan maamiltoota kiyya asirratti gadi buutanii settings bakka jedhu kana ni cuqaasu jechuudha. Jalqaba irratti kan isin argisiisu amma boodan akka waan isin dileet gootan seef hin goonee fi ufii isaatiin akka inni aappii update hin goone aappii arge hundaayyuu akka inni eeyyama hin kennine akkamitti akka itti godhachuu dandeessan isan isin argisiisa jechuudha. Setting irratti eega cuqaasnee haala kanaan nu dhufa. Isuma tokkoffaa irratti general ka jedhu kana ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Ol harkistan jechuudha. Ol harkistanii asirratti gadi buutanii automatical archive apps ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Fuuldura isaa sanduuqatu jira jechuudha. Sanduuqni kun haala kana yoo kan samaawii fakkaatee amma fakkeenyaaf banaa jira jechuudha. Amma cufamee jira. Amma kunoo cufeetiin jira gurraachesseen jira jechuudha. Yeroo banee ni banamaa jechuudha. Haala kana sanduuqa kana yoo kan bantanii dhiiftan ta'e daawwattoota kiyya aappiin ufuma isaatiin automaatikaalii abdeetii tahaa jechuudha. Isin galee ufuma isaatiin yeroo fakkeenyaaf aappiileen tokko tokko kan yeroo irra darbite ufuma isaatiin abdeet ta'ee bilbila keessan keessa isin guuta jechuudha. Aappiin tokko tokko kan balaaf bilbila keessa saaxiluutu jira akkasumallee vaayirasii adda addaa qabatee dhufuutu jira. Isaan akkasiisanillee ufuma isaatiin eeyyama keessanii malee abdeet godha yookaan haaromsaa jechuudha. Kanaafuu miidhaa isinirraan gaa waan ta'eef ifirraa cuftuu jechuudha. Dabalataan isa kana cufuu wanti faayidaa qabuuf jechuudha daawwattoota kiyya aappiilee isin gadi buuftanii fakkeenyaaf nuun ta'u jettanii ofirraa balleessitan aappii fakkeenyaaf waan tokko yeroodhaaf barumsa wayiitiif gadi buufattanii wanti sun yeroo irra darbite ofirraa gubdanii jechuudha. Yoo isin ofirraa gubdan pilaastoriin keessa kun seef godhatee qabataa jechuudha. Maaliif inni kun banaa jira waan ta'eef akka akkasitti seef godhee bilbila keessan isin jalaa hin guunne ni cuftu jechuudha. Haala kanaan eega cuftanii salphumatti pilaastoriin keessa isaa barbaadanitti waan barbaadan keessaa gadi buufatan. Fakkeenyaaf aappii bilbila irraa hin qabdanii yeroo isin gadi buufanna jettan pilaastoriin keessan guutuudha. Garuu bakka kamitti akka guutee jirullee asuma keessan isin argisiisa jechuudha. Of duuba deebinaa jechuudha yeroo tokkoof. Ammallee bakkuma porofaayila keenyaa kanarratti deebinee irratti cuqaasnaa jechuudha. Sana booda haala kana yeroo inni isin dhufe manage apps and device ka jedhu suma tokkoffaa kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda ammallee haala kanaan isin dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya. Amma asirratti aappiin update godhamuu barbaadu jechuudha. Aappii meeqa asirratti arguu dandeessan aappii 34 lakkoofsan asirra naaf kaa'ee jira jechuudha. Isa kana bakka tokkotti guutuu isaa balaa qabaatu baate nun galchu jenneetuma update godhuu yoo barbaade jechuudha. Kunoo update all ka jedhu kanarra cuqaastaniituma update godhuu dandeessanii jechuudha. Keessatti walitti kuufamee jira. Kun amma fakkeenyaaf kan asirratti update na godhe jedhu kun anaatu ayyama ittiin kennini malee osoo sanduuqa reefuun tanaasan banee dhiisee ufuma isaatiin update tahaa deemaa
jechuudha. Kanaafuu sanduuqa san cufuun baay'ee nu fayyada jechuudha. Pilaastoriin keenya akka hin guutamneef baay'ee carraa nuuf kenna jechuudha. Kanatti aansee fakkeenyaaf kan amma isin argisiisu deemu jechuudha. Asirratti kan amma isin argisiisu deemu pilaastoriin keenya sun akka seef hin goone eega godhanne boodan jechuudha. Eessatti kuufata ka jedhuun isin argisiisa jechuudha. Haala kanaan eega asirra dhuftanii manaaj bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Qastii takka asirratti ni argattu jechuudha. This device tajettu tana fuulduratti qastiitu jira. Qastii tanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda ammallee dhuma irratti jechuudha qabxii lama qabatee isiniif dhufa jechuudha. Isa tokkoffaa kana dhiiftaniituma kan lammaffaa kanarra gadi buutanii jechuudha. Not installed ka jedhu kun fakkeenyaaf wantoota isin install gootanii deebitanii ifirraa gubdanii jechuudha. Irratti kilik gootu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana booda haala kanaan isinif dhufa. Amma aappiin kun jechuudha aappii duraan ofirraa gube jechuudha. Yoo xiqqaate ka waggaa tokko durallee as keessa jira jechuudha daawwattoota kiyya. Isa kana guutumattuu yoo barbaadan ifirraa gubdan isin fakkeenyaaf kana caala bilbila keessanii irratti waan gadi buuftanii gubdan gubuu baay'eetu jira jechuudha. Waan na fayyadu yeroo tokko ol deebiseen itti fayyadama jedheen asirratti dhiisa malee nan haqa jechuudha. Nan balleessa torbaniin ifirraan balleessa jechuudha keessa seenee osoo balleessuu baadde bilbilli kun silaa guutamee jira jechuudha. Kanaafuu bilbila xiqqaallee haala kanaan yoo eeggattan jechuudha salphumatti akka bilbila storage guddaa qabutti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Isa kana ofirraa gubuu yoo feetan raayitii itti gootu jechuudha. Fuuldura isaa kunoo raayitiitu jira. Mi'a nama tokkoma lama hundaa itti fayyadamu waan ta'eef tokkoma lamaan gubee isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan eega raayitii itti gootanii maal gootanii gubbaa kanatti ol deebitanii delete bakka jettu ni argattu. Delete gootu ammallee asirratti gadi buutanii remove jettanii ni jechuudha. Gubatee jira jechuudha keessa. Aappii kana gubbarratti ol deebiftanii yoo itti fayyadamuu barbaadan bilbila keessatti gadi buufatanii yoo itti fayyadamuu barbaadan maal gootanii isuma kanarra fakkeenyaaf quba keessanii yeroo tokko irra gadi tuttu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa daawwattoota kiyya install gootaniituma gadi buufattu jechuudha. Nama gadi install godhu waan hin barbaadiniif jechuudha. Haala kanaan salphumatti jechuudha pilaastorii keessan keessatti kan kuufamu kamiyyuu jechuudha. Guutummaan guutuutti bakka tokkotti illee yoo barbaadan asiin raayitii kana irratti gootanii guutuu isaa bakka tokkotti raayitii itti gootanii ofirraa delete godhuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya kabajamoo. Barnoonni irraaf isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana daawwattoota kiyya akka isinitti toluu fi akka waa irraa baratanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii daawwattoota kiyya keessaa bahu duwwaa osoo hin taane namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaati miseensa maatii keenyaa ta'an isiniin jedha. Guyyaa guyyaan barnoota wal fakkaataa waan asirratti isiniin maxxansinuuf fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoonni keenya yoo isinitti tole please like tuquu hin dagatinaa. Bakka isiniif hin galin yaada keessan komentii jalatti nuuf barreessaa. Share waliif godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maamiltoota kiyya viidiyoo kana akkasumallee obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaa waliin barin jechuudha. Mata duree home jedhu bakka chaanaaluma Oromaan jala eega seentanii hoomii kana jala jechuudha. Asirratti cuqaastanii dhuma irratti gadi buutanii jechuudha. Chaanaalli Oxygen Media Network jedhu chaanaala keenya subscribe godhaati. Maatii keenyatti dabalamaan isin jedha. Barnoonni irraaf qabanne asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.